Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu daawwattoonni channel YouTube Hussein Official ga. Siitingii faayidaa guddaa qabu kan namni martinuu sirreeffachuu qabu takka isin agarsiisaa jechuudha. Siitingii kana yoo sirreeffanne namni bakka biraa taa'ee kaameraa isin hordofu akkasuma maayikii makarafooniyaan sagalee keessan dhaggeeffachuu danda'a. Hammallee lookeeshiniyaan bakka isin jirtan hunda baruu danda'a jechuudha. Siitingiilee kana haala kamiin akka sirreeffattanu isin agarsiisa viidiyoo kana keessatti jechuudha. Siitingii kana yoo ofirraa hin cufin yookaan immoo hin sirreeffatin namni akkasuma Google keessan fayyadamuudhaan yookaan internet browserii Google Chrome fayyadamuudhaan bakka isin jirtan hunda to'achuu akkasuma kaameraa fayyadamuudhaan bilbila keessan waan isin ilaaltan argu maayikiidhaan sagalee keessan waraabuu danda'a jechuudha. Siitingii kana yoo ofirraa hin cufatin yookaan immoo hin sirreeffatin. Kanaafuu akkasuma appiin takka ni jira ka wayyama keessan malee beeksisa isinitti fidu sana haala kamiin akka ofirraa cuftu isin agarsiisa. Ammallee appilikeeshinoota isin hin beekne akka inni bilbila keessan hin seenne haala sirreeffattanu isin agarsiisa. Viidiyoo kana keessatti namoonni chaanaalii kootiif haaraa taatan sabiskiraayibii gochuudhaan akkasuma viidiyoo kana akka namoota hedduu bira ga'u sheer godhaa isin jedha. Viidiyoo gaa yeroo dhaggeeffattan isinuu beektu laayikii osoo hin tuqin hin dhaggeeffatina. Laayikii tuquun hamilee guddaa namaa kenna. Chaanaalii yuutuubii kootii yuutuubii gubbaarra eegisentanii chaanaalii kan koo argachuudhaaf Hussein Official jechuun ni argattu. Chaanaalii kana sabiskiraayibii godhaatii barnoota bilbilaa wal qabate hedduu jala gadhiisan jira. Jala galaa irraa baradhaa isin jedha. Waa'ee moobaayilaa, tiktookii, feesbuukii barnoota sooshaal miidiyaa hedduu jala poosti godheen jira. Jala galaa irraa baradhaa laayikii tuquun na jajjabeessa. Akkasuma viidiyoo kan koo kana akka namoota hedduu bira ga'u sheer godhaa. Gaafii bilbilaa wal qabate waan isin hin galle yoo jiraate komantiitti gaafadhaa isin jedha. Gara viidiyoo isin ofaan qayitaa hundi keessan nafaana tura. Bilbila keessa irraa namni Google Chrome hin qabne hin jirtan jechuudha. Appiin kun waa baay'ee of keessatti qabatee ta'a. Faayidaa guddaas ni qaba. Akkasuma yoo isin immoo itti fayyadama hin beeknes miidhaa isin irraa geessaa jechuudha. Akkasuma Google Chrome karaa ni seentu jechuudha. Appii isa kanarra Google Chrome karaa eega seentanii tuqaa sadi gubbaa tuquudhaan maal gootu tuqaa sadan kana eega tuqxanii ka gubbaa jirtu siitingii bakka jiru keessa ni seentu. Siitingii erga seentanii gaa siitingii ka jettu kaa tuquudhaan ola xaa'uudhaan gaa hammallee saayit siitingii bakkeetti ni barbaaddu irraan gadee kana saayit siitingii bakkeetti kana irra gad tuqxu jechuudha. Saayit siitingii keessa eega tuqxanii gara fuula duraas hin fida. Asirratti siitingii hedduu jira tokkoon isin agarsiisa. Kuukii jechuun kuukis bakkeettu kana yeroo tuqxanu kuukii kana beeksisa waan isinitti fiduuf ka awwalaarra kaaftanii isa walakkaarra kaawwattu jechuudha. Kuukii kana yeroo daga tuqxan ka awwalaarra jiraate beeksisa appilikeeshiniin beekamne isinitti fida sarda paartii ka jedhu isa sadaffaarra kaawwattu akka eeyyama keessan malee appiin biraa beeksisa isinitti hin agarsiifne. Ka biraa lookeeshinii akka tuqxanii isa macarashaa yeroo tuqxan bilbila keessa irraa lookeeshiniin banaa ta'uu isin agarsiisa. Yoo banaa ta'es ofirraa of gootu bilbila keessa irraa jechuudha. Akkasumas siitingii bilbilarraa isin agarsiisa. Ka biraa isa lammaffaati. Inni lammaffaan inni walakkaa kun ka appilikeeshinii Google Chromeeti. Inni walakkaa kun Google Chrome appilikeeshinii isaati lookeeshiniin jechuudha. Google Chrome lookeeshiniin banaa ta'es akkeessaan agartu jechuudha. Lookeeshinii yoo banaa ta'e appii keessan kana yeroo itti fayyadamtan qofa banuu dandeessu ofii ni gootu. Garuu yeroo itti fayyadamu barbaaddanii heeyyama lookeeshinii isin gaafate itti kennitu jechuudha. Alloo gootanii hamma gizeedhaaf ofirraa cuftu isin hin barbaachisu waan ta'eef jechuudha. Yoo barbaaddes itti banattu. Kana egaa ofirraa cuftanii egaa inni kabiraa isa awwala irra hamma jiru kanas ofirraa cuftu jechuudha. Kabiraa immoo asirratti maayikiidha. Egaa lookeeshinii fixxanii kaatanii asirratti ammallee siitingii keessan jira. Siitingii keessaa bahuudhaan kanas ofii ofirraa gootu yeroo barbaadanitti yoo barbaaddetti banattu lookeeshinii garuu yoo ofirraa cuftan bareedaadha. Kana ofii gochuudhaan kabiraa kan isin agarsiisu kaameraadha. Inni guddaa sirreeffachuu qabda. Yeroo Google Chrome fayyadamtan malee kaameraa kana heeyyamatti hin kenninaa. Yeroo appii Chrome fayyadamtan malee heeyyamatti hin kenninaa. Kabiraa appilikeeshinoonni biroodhaan gadee kana yoo jiraatan ofirraa balleessaan isin jira. Appilikeeshinii isin hin beekne yoo dhiqata kaameraa keessa fayyadamaa jiraatan appiin biroo jechuudha. Hankoo ammoo yuutuubii qofaa yuutuubii ittiin fayyadamaa jira waan ta'eef kaameraa heeyyamatti kenne. Garuu isin irraan gadee kan appiin biraa yoo jiraate ofirraa cuftu. Gabaabumatti kaameraa kan jedhu ka gubbaa kana ofirraa of gootu jechuudha. Yeroo Google Chrome yookaan Chrome itti fayyadamtanu itti bantu waan ta'eef kaameraa kana ofirraa cuftu jechuudha. Kanaafuu asirratti appilikeeshinii hedduu isinii baases appilikeeshinii sana ofirraa cufu gootu kaameraa isaa appii isin hin beekne fayyadamu argamuu danda'a. Irraan gadee kanatti hankoo amma waan jiru waa'een ofirraa cufeef waas keessa hin jiru. Kanaafuu akkas inni sadaffaan maayikiidha jechuudha. Maayikii jechuun sagalee keessan kan waraabu jechuudha. Maayikii makarafoon kan jedhamu kana irra tuquudhaan maayikii kana hammallee yoo inni allahu jedhe jiraate appii Google Chrome yeroo maayikii fayyadamtan bichaa heeyyamatti kennitu appii Chrome yeroo itti fayyadamtan yoo dhiqata live stream yaardii isin barbaadda YouTube irraan kana kaarratti isin gaafata. Garuu yeroo baay'ee isin gaafatu yeroo sana maayikii heeyyamatti kennitu dhuftanii asirraa garuu hangasu ofii ofirraa gootu isin hin barbaachisu maayikii waan ta'eef jechuudha. Appiin kun maayikii fayyadamaa jira amma oonii yoo ta'e itti fayyadamaa jirtan yoo ta'e ofirraa cuftu jechuudha. Kanas yoo Google Chrome kana keessa seentanii maayikii waan isin barbaachisu yookaan sagalee waraabuu waan akkasii fayyadamaa jirtan yoo ta'e oonii gootu appilikeeshinoonni biroo irraan gadee kana yoo jiraatan illee ofirraa cuftu jechuudha. Appii isin hin beekne irraan gadee kana mallattoo xiyyaa banuudhaan arguu dandeessu. Ofirraa cufuudhaan dudduubatti deebitu hamma jechuudha.
kana eega ofii gootanii dudduubatti siitingii keessatti dudduubatti deebuudhaan irraan gadee kana siitingilee baay'ee jiru kabiraa ittiin buutanu bakka arsi jedhanii jechuudha yookaan bakka arsi beeskisa jechuudha. Arsiin kun asirratti kun notifikashinidha cuftanuu rakkoon qabu asirratti gaas sana ganjallaa bakka arsi irraa ol xaawuudhaan ni barbaadu siitingilee baay'ee jiru irraan gadee kana. Arsi bakka jedha kana eega seentanii gaa arsiin kun ofii ta'ee taa'uu qaba yoo banaa ta'e beeskisa appii isin hin beekne hundi bilbila irratti beeskisa harcaasee yeroo bilbila fayyadamtoonni isin rakkisaa jechuudha. Kanaafuu ana ofii ofirraa gootu isin hin barbaachisu waan ta'eef beeskisa bilbila irratti isinitti fida waan ta'eef kabiraa eega sana ofii gootanii inni kun viidiyoo daawunloodii baakgiraawundi saawundii jira akkasuma viidiyoo daawunloodii gochuu jira siitingilee hedduu jira keessa sana dhiiftanii asirratti gaa sardi paarti kan jedhu kana appilikeeshinii sardi paarti yookaan immoo appilikeeshinoota biroo gararraa daataa stooreejii bakka itti tuquudhaan daataa asirratti gaa daataa stooreejii kana wantoota kiroomiira sarchi gootan hunda isinii baasa keessan baay'ee ta'uu danda'a. Asirratti kileer kan itti tuquudhaan kileer daataa tuquudhaan daataa stooreejii kana ofirraa qulqulleessitu kiroomii keetti sarchi waan gootee fayyadamtan hunda as keessa ni naqaa jechuudha. Kileer ofirraa gootan ammallee kileer kan itti tuquudhaan ofirraa balleessitu jechuudha. Maaliif bilbila keessan ho'isa yoo baay'ee ta'e yoo akkasuma hedduu ta'e kun. Haala kanaan keessin ofirraa cuftan kabiraa asirratti sardi paartii siitingii takka faayidaa guddaa qabu tokko tafee jechuudha. Asirratti siitingii kana takka sardi paartii appilikeeshinoota biroo kan isin hin beekne yoo akkasuma appiin kun bilbila keessan keessa seenuu danda'u yoo siitingii kana asirratti tuquudhaan ofirraa hin cufin appiin kun akka tiktookii feesbuukii fayyadamuudhaan karaa feesbuukii tiktookii irraan zooranii bilbila keessan seenuu danda'u yoo kun banaa ta'e. Kanaafuu appii isin hin beekne akka bilbila keessan hin seenneef ofirraa of gootu kanas jechuudha. Diskistooppii kana tuquudhaan gaa diskistooppii kan jedhu kana yoo banaa ta'e asirratti illee oofee firroo moobaayil saayitiidhaa fi koompitara haala koompitaraa fayyadamuu fi haala moobaayilaa fayyadamuu isin jira yoo banaa ta'e garuu akkasuma waan isin yeroo isin akkana googulii fi kuruumii seentan waan hunda seef waan godhuuf ofirraa of gootu jechuudha. Kanallee kallee jala jiru kana yoo hin beekne mallattoo xiyyaa tuquudhaan wantoota achi jala jiran hundaayyuu kileer gootanii ni qulqulleessitu jechuudha. Appilikeeshinoota mallattoo xiyyaa kana yeroo bantan wantoota hedduu irraan gadii kana tarraa'ee jiraachuu danda'a appii isin hin beekne hunda ofirraa qulqulleessitu jechuudha. Kana haala kanaan stooreejiin kun daataa stooreejii kan jedhu kun hamma duwwaa ta'ee jira jechuudha hankoo. Haala kanaan qulqulleessuudhaan itti fayyadamaa isin jaa siitingilee baay'ee takkeessa jiru jechuudha. Siitingiin kiroomii garuu kabiraattiin bu'ina kabiraa saafee ammallee kabiraa tokko dudduuba deebi'uudhaan gaa siitingii tokko faayidaa guddaa qabu tokko isin agarsiisa jechuudha. Inni kun faayidaa guddaa qaba hunda keessaniif paaspoortii tiktookii feesbuukii hunda seefii isinii godha jechuudha. Dudduubatti deebi'uudhaan gaa akka googil kiroomii kanarratti paaspoortiin seefii isinii ta'u yoo dhiqata dagattan akkasuma ka feesbuukii ka jiimeel akkaawuntii ta'e kanuma ta'e haa ta'u waan paaspoortii ta'ee fi hunda seefii isinii godha bakka seef biroozarii tuquudhaan asirratti seef biroozarii kana ka awwalaarra kaawwattu jechuudha. Siiting and privacy bakka yoo keessaan kan isin seentan. Security and privacy keessaan seentan jechuudha. Asirraan eega seentanii bakka maraxanii allahu ka awwalaa ka seef biroozarii kan jiru kaarra tuquudhaan seef biroozer ka awwalaarra kaawwattu jechuudha. Paaspoortii hunda seef isinii godha jechuudha. Akka tiktookii feesbuukii waan bilbila keessan keessa seene paaspoortii hunda bakka takkatti seef godhee isinii qaba yoo isin dagattan yoo irraanfattan achi keessa argattu jechuudha. Haala kanatti fayyadamaa isiniin jedha akkasuma barnoonni siitingii kiroomii baay'eetu jiru. Siitingii kiroomii qofaa miti siitingilee bilbilaa hunda keessa itti fayyadama isaa waan isiniin galle yoo jiraate bilbila keessa irratti jechuudha waan isin rakkise itti fayyadamni isaa keessaniif hin galle jechuudha yoo jiraate komantii addi gaafadhaa isin viidiyoo isin dalagaa barnoota dabalataa argachuudhaaf akkasuma chaanaaliin koo jala seenuudhaan viidiyoo jala hedduu jala argattu waa'ee tiktookii feesbuukii irraa itti fayyadama feesbuukii tiktookii yuutuubii banattanii itti fayyadamuu viidiyoo poost irra gochuu tiktookii banattanii viidiyoo poost irra gochuu yoo isin hin galle kanneen keessaa waan isin hin galle yoo jiraate komantii addi gaafadhaati viidiyoodhaan isin dhiyeessa isin jira haala kanatti fayyadamaa nagaan naa tura.